جنة أبرمو واجرم ودوما جرا غاندا وتوتو كينيا كان سي وجن تو أنا كم مجلس تبريدا إيجا كيسمو تكينيا وجوال برا مالك وجتاجراني في الدنيا كيسكتي مال ميرا كميتي تلاقى مكان جرو زاني وجوال برا مكان كينيا Berkailan mesa, wajatu biro kan ada wajah kan ada tuh kata. Meski film show kan tidak ada. Film show baik hari kan? Aye. Kalau udah selesai. Afan Kenya selasa film. Afan Kenya le film ini sudah ada baju si Musa. Karena film show baik hari. Baik hari. Ese wanti muda nas muda di magara ni tene kisa gafar ste. Sagale ke orka di sini. Wanti si muda di matu jura magara kana gafar ste. Jadi kaba muda no lama zanjane kawan. Ni kisa te. Aye. Aku abe kamu ni rabi jati gafar tu. Nanu Kenya dah kamu setinggi rabi be kamu kamu bola. Asgaf film ni kamu zino. Afan kan berada ya. Kan berada ya gawan. Aye. Ganu kan nefa jibar baca lah. Ni alam masa di film ni kita muda nana fana tahu namanya. Okay. Taksi itu film yo kan bakal atau kubara bakal tu kode movie. Aye. Wajib kan nama celaga mo, apa nama nama ni lagu menjuru, apa nama fana asufta, apa nama fana sama asufta mana kita. Gafa wajra faul bantu jur. Iya. Nah, imma kita mula cuci deh, bahasa lagi sebenarnya kalau jijjiirraa mati ko amma qabanatti fakkaata kana laalti amma ga mudannoo ke sanarraan kan kai amma mo ati waajjira galteenta waaqayyo doosii kenneera mee finfinnee gaafa dhufan namoonni sodaatu waajjira keessan gaafa ol galan afaanuun beekuu jedhanii sodaatu mee maal dhaamtaaf namoota finfinnee shoo irratti isa hordofan oromoota jiran kanaaf mee maal dhaamta dursuma afaan keenya kana jeefamu kan godhe sodaa namaati yaadanii ayyee namni kamiyyuu tajaajila argachuu qabu argachuu fi dursee afaan danda'u naasa'uu qabu. Afaan danda'e dhufee yoo dhufe gadi nammaaree hin jiru jechuudha. Yoo dhufee atis afaan dandeessu naasofsiista afaan oromoo dandeessa ta'e afaan oromoo yommuu namichi afaan oromoo amaariffaan danda'u yoo ta'e immoo afaan amaaraa dandeessoo ta'e namoota afaan oromoo illee haasa'an feddeebillee naasofsiisuun dirqama danda'e tajaajila isaa argachuu qaba namni. Hedduu galatoomii siin jedha keessuma ammoo waan ta'e tokko jira yeroo hundaa gaafa namni dhufu afaan amaariffaatiin jalqabatti haasa'ama fayyaa salaam nama jedhaman inni garuu yoo nan tarii oromifa beekata mee maa itti haasa kana jalqaba afaan oromootiin gaafattamoo yookiin amaariffaan gaafattamoo mee maal bakki ta'e akkuma beekamu haasa'anii waa afaan ittiin dhalatteen nima beekamu lammasaayyuu yoo beektee afaan amaariffaa akkatti dhalatteen nima beekamu oromoo ta'e. Kanaafuu gara afaan biraa kanatti jiruu fi bara dandeessaa jechuudha. Hedduu galatoomii mee finfinnee shoo warra hordofan immoo maal ta'an? Finfinnee shoo namoonni finfinnee shoo hordoftan jabaadhaa garuu guddaa akkuma kanarraa argattan. Asirratti isiniif dabarsaa? Waan guddaa argachuu dandeessu godhillee namoonni hordoftes akka hordoftan jedha. Share, like, comment godhaa jettuuni? Share, comment gochuun akka hin daganneetu hin jedhu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa irras waajjira turre torban dhufuma bakka keessa deemnee akkasuma haasaa garaagaraa isiniif goona. Egaa Finfinnee showuun torbeen keessummaadhaaf magaalaa Finfinnee maal akka fakkaatu wal bukkee qabeessin bukkeedhaan gaa arraaf turtiin goone hedduu galatooma kaameraan maaliin keenya ittaanaa hedduu galateeffannaa turtii gaarii. Kenya kun Finfinnee show torbeetti keessummaa ajaa'ibsiisuuf kabajamoo isin bukkeedhaan keenya kan jennee turre arbaas kan isin wajjin turu ana gammachiisa bariitaa daawwattoota hordoftoota keenya arramoo keessummaa keenya wajjin wal bartu magaalaa Finfinnee keessatti akkamitti fayyadamaa jiru namoonni kan jedhu maqaa kee fi dhaggeeffattoota Finfinnee show ibsanuu godhi. Maqaan kiyya Abdii naan jedhani. Abdii sagalee keessatti. Kanaan jiraatu asuma Finfinnee keessa. Qophii kana baay'een jaalladha baay'een hordofa. Kanaaf qophii barsiisaa fi bashannansiisaa haala ajaa'ibsiisaatiin kan ijoolleen wal adeemuun qabatanii dhiyaatan waan ta'eef hundumti keessanuu uummanni keenya aadaa keenya guddisuudhaaf seenaa keenya guddisuudhaaf haala bareedaa ta'een wal deeggarree
wanta kana guddisuu qabna jedhee yaade. Ayyee abdii hedduu galatoome isin jennaan durri egaa akkuma beekamu magaalaan Finfinnee namoota afaan Oromoo isaan hedduu keessummeessaan turre ammallee waajjira tokko tokkotti gaafa waajjira dhamtu afaan sirakkisaan mee kana maal dhaamsa akkamii dhaamta warra Finfinnee showtiif namoota fakkeenyaaf afaan hin beekan nama fa'aa qabatanii dhufan ni jiraatan natti fakkaata mee kanaaf dhaamsa maalii qabda Finfinnee show? Ispeeshaalii amma yeroo baay'ee dhuguma akkuma taasofte magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Oromoo yeroo baay'ee bakka isin qabanii waajiroota deemaman hundatti illee namoota afaan kana isaanii qabatanii deemu. Garuu yeroo har'aa kana akka yeroo duraa miti Addis Ababa baay'ee namatti tola. Bakka kam waajira kam keessa dhalattoonni keenya galanii afaan barbaaddeen gaafa haasoftu sabaaf sablammii jira. Afaan barbaadde gaafa haasoftu afaan kee namoonni si kan osoo hin ta'in ofii kee dandeesse jiraattonni keenya amma baay'inaan gara baadiyyaarraas kan dhufanii gara magaalaa giddu galeessas kan jiraatanii isaan kun hundumtuu amma afaan isaaniitiin kan isaan haasa'an. Kanaaf afaan keenya kun Finfinnee mirkaneessaa jira. Finfinnee ishee kaleessa dhagaa turre har'a garuu haala bulchiinsa mootummaa keenya kana keessatti haala bareedaa ta'e amma biiroo jiran keessatti illee afaan keenya haasa'ama. Kan namatti tolu yoo nama ol galee salaam nuti hin jedhu. Takkaasee gaafa maarifata sun hin ta'u ta'e maal gochuu fi dandeessu ammas? Amma dhuguma yeroo baay'ee amma ijoollonni keenya dhufu ispeeshaalii nuti kan jiraannu biiroon keenya akkasuma gara Oromiyaatti yeroo dhufanii ijoollonni baay'een afaan hin danda'u waan ta'eef afaan hin gaafatamu. Gaafa namni rakkatu ilaalta afaan hin deebistaa fi afaan keetiin haasofta. Maaliif firii deebina bakka bilisummaadhaan hojjetamaa jira hojiin jiru. Kanaaf haalli kun isin immoo deemtanii jajjabeessuun keessanii baay'ee kan namatti tolu. Mee Finfinnee showdhaan magaalaa Finfinnee keessa deemee namoota adda addaa sobsiisuu irratti mee maal dhaamtaaf daawwattootaanis maal jettaanii yaada qabdu dhumaas yoo qabaatte? Daawwattoonni yeroo isin itti dhiyaatanii haala bareedaa ta'een fudhachuu qabu. Maaliif tokko aadaa keenya jabeessuu, afaan keenya jabeessuu, Finfinnee keessatti gola Oromiyaa hundumaa seenee akka Oromiyaa keessatti Finfinnee keessas illee haala hundumaatiin jajjabeeffame isin bukkeellee dhaabbatame uummanni keenya bakka isin gaafatanitti deebii bareedaa isinii kennuu qabu. Ayyee hedduu galatoomii egaan daawwattoota hordoftoota keenya keessummoota torban kanaaf qabannee dhiyaannee kanaan goolamna hankan isin wajjin ture gammachiisa falataa ogeessi. Ogeettiin kaameraa keenya Beeteleem Fufaan hedduu galatoomi isin jenna. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya Finfinnee Show subscribe share like gochuun faana turaa isin jenna.